niikulara Iraan barkum 2015 mallatteeffame barkum 2018 haqame. Yeroo ammaa kanatti maaliif barbaadame? Iraanii fi biyyoota jajjaboo waliin mallatteeffame gara duubatti deebi'uudhaan akka yaadatamuu fi bu'aa qabeessa akka ture hubachiisuuf. Waliigalteen barasii qoqqobbii dinagdee hedduu itti tuulame akka dinagdeen ishii laamsha'uu qooda guddaa baate irraa kaasuu fi salphiseen galmee seenaa keessaa luqqifama. Waliigaltichi tasgabbii baha giddu galeessaaf faayidaa guddaa argamsiisee ture. Garana waraanni Gaazaatti gaggeeffamaa jiru filannoo Ameerikaa ji'oottan muraasa booda gaggeeffamu marii dhimma gabbisa yuraaneemiif karra kan saaqee fi dhiibbaa kan uume akka ta'e gabaafameera. Mariin ammatti waamichi dhiyaateef tartiibaan galma ni gahaa kan jedhu gaaffiiwwan bu'uurarraa kaan keessatti ramadama. Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, xiyyeeffannoon keenya dhimma kanarratti fuulleeffata. Hanga xumuraatti akka nu faana buutan kan isin affeeru abbaan dabaree fi qopheessaan Anxababuu. Amantaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Aminiin gabbisa yuraaneemii irratti Ameerikaa waliin mari'achuudhaaf karra saaquun gabaafameera. Karri baname marii dhimma sagantaa oomisha niikularaa irratti ariitiidhaan guddachaa jiru haaromsuudhaaf yaaddameeti jedha gabaasni miidiyaalee. Ayatollah Ali Aminiin diina waliin mari'achuun miidhaa hin qabu kan isaan jedhani. Garaagarummaan ejjennoo yeroo ammaa kana maaliif dhufe yaadni jedhu dhimma xiyyeeffannoo argateedha. Waliigaltee niikularaa barkum 2015tti Iraanii fi biyyoota jajjaboo waliin mallatteeffame gara duubatti deebi'uudhaan akka yaadatamuu fi bu'aa qabeessa akka ture hubachiisuuf. Waliigalteen barasii sagantaa niikulara Teeraan qoqqobbii dinagdee hedduu itti tuulame akka dinagdeen ishii laamsha'uu qooda guddaa baate irraa kaasuu fi salphiseen galmee seenaa keessaa luqqifama. Waliigaltichi tasgabbii baha giddu galeessaaf faayidaa guddaa argamsiisee ture. Imaammata alaa Ameerikaas ta'e biyyoota jajjaboo ija gaariidhaan akka ilaalamu gumaacheera. Iraan siyaasa biyya keessaa fi imaammata alaatiif akka gaariitti dhimma itti baate. Waliigalteen niikularaa barkum 2018 pirezidantii yeroo sanii kaadhimamaa bara kanaa Doonaald Tiraamp waliigalticha haqani. Waliigalteen adeemsa dheeraa fi obsa fixachiisaan argame qilee buusanii akka malee qeeqqamu. Bara pirezidantoota Hasan Ruhaanii fi Baaraak Obaamaa hojii dippiloomaasii olaanaa itti hojjetameen galmee seenaa keessatti calaqqisee mul'ata. Ejensii to'annoo humna atoomikii idila addunyaa milkaa'ina takka lama lakkaa'amu keessaa kan caqafamuufidha. Nageenya naannoo fi siyaasa keessoof kaardii luqqifamuu ta'ee ammas ajandaa ijoo waldhabdee baha giddu galeessaa cimaa fi babal'achaa jiru keessatti waraana Israa'el fi Hamaas olaanaa ta'e itti fufee jiruu fi Ameerikaan filannoo pirezidantummaa ji'a sadaasa barkum 2024 keessatti gaggeeffamuuf yeroo qophooftutti ajandaan kun maal buusuudhaaf kan jedhu xiinxalli adda addaa akka kennamuuf ka'umsa ta'eera. Ni mari'anna jechuun haalawwan murtaa irratti diina tokko waliin walquunnamuu hin dandeenyu jechuu miti jedhan Ayatollah Ali Aminiin. Waliin mari'achuun miidhaa hin qabu, garuu abdii keessan isa irra hin kaa'inaa, dhimmicha ija shakkiitiin akka ilaalamu ergaa jabaa dabarsanii. Dhimmoota mootummaa hunda irratti dubbii guduunfaa laachuudhaan aangoo kan qaban Aminiin kaabinee pireezidant Pezeskiyaans akeekkachiisaniiru. Diina hin amaninaa kan jedhu guduunfaa isaaniiti. Waggoota dhiyoo asitti mariin alkallattiin Iraanii fi Ameerikaa gidduutti kan taasifamaa ture yoo ta'u, gidduu isaanitti Omaanii fi Kaataartu jira. Baha giddu galeessaatti Ameerikaa waliin waa'ee Iraan ilaalchisee warra haasa'an keessaa isaan lamaani. Dubbii Aminiin kun ministeera muummee Kaataar biyyattii erga daawwatanii guyyaa tokko booda ka dubbatamedha. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa The Associated Pressitti akka himetti hoggansa Iraan jecha isaanii otoo hin taane gocha isaaniitiin murteessinaan deebii laate. Sagantaa niikulara Iraan ilaalchisee dhumarratti furmaata bu'aa qabeessa itti fufiinsa qabu argachuudhaaf karaa hundarra gaarii ta'etti dippiloomaasii akka ilaalu yeroo dheeraadhaaf dubbanneerra jedheera. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana Iraan yaaddoo dabalaa dhufuun
sagantaa niikulara ishii fi tumsa gochuu dhabuu ishii dabalate ejensiin to'annoo humna atoomikaa idila addunyaa jaarmiyaa to'ataa niikularaa kadhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin ta'uun hordoffii akkasii irraa fagaannee jirra jedha ministeerri dhimma alaa Ameerikaa. Iraan ciminaan yookaan mala haaraa agarsiisuu yoo barbaadde aggaammii dhaadannoo niikulara dhaabuudhaan ejensii humna atoomikaa idila addunyaa waliin tumsa hiika qabu jalqabuu qabdi jedheera. Erga waliigalteen kun haqamee as Iraan daangaa waliigalteen kun sagantaa niikulara ishii irratti kaa'ee hunda dhiistee jirti jedha odeeffannoon argame. Akkasumas yuraaneemii qulqullina hanga harka 60tti gabbisti. Kun sadarkaa meeshaa waraanaa oomishuu harka 90tti kan Israa'eel fi Hamaas Gaazaa keessatti gaggeeffameen waldhabdeen Iraanii fi Israa'eel gidduu jiru sadarkaa haaraa fi olaanaarra ga'eera. Teheraan baatii eebilaa keessa haleellaa diroonii fi misaayilaa kanaan dura hin mul'anne Israa'eel irratti kan jalqabde yoo ta'u waggootaaf waraanni harka lafa jalaatiin biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture. Israa'eel gamoo qoonsilaa Iraan Siiriyaa keessatti argamu irratti haleellaa raawwatte jeneraalota Iraan lamaa fi namoota biroo ajjeesuun dubbicha sadarkaa olaanaarraan ga'e. Dhimmi biroon dubbii akka malee kan jabeesse Teheraan keessatti ajjeechaa hoogganaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyaa irratti raawwatames Iraan Israa'eel irratti haaloo ba'uudhaaf akka dorsistu ishii taasiseera. Pireezidant Maasuud Pezeshkaan balaa helikooptara caamsaa keessa muddateen Pireezidant Ibraahim Raayisii lubbuun darban booda pireezidantummaan kan muudamanidha. Gartokkoon waadaa biyyoota lixaa mariidhaan walitti deebi'anii hirmaachisuudhaaf galan irratti duula irratti gaggeeffame. Dubbiin Ayatolaa Alii Kaaminiin akka hoogganaa olaanaa Iraanitti dubbatan kana gochuudhaaf haguuggii siyaasa isaaf kennuu danda'a. Ministeerri dhimma alaa haaraan Abbaas Argiich mariin waliigaltee barkum 2015 irratti gaggeeffame keessatti xiyyeeffannoo gadi fagoon hirmaataniiru. Filannoo pireezidantummaa Ameerikaa gaggeeffamuuf jiru irraa Iraan haajaa irraa qabdi. Doonaald Tiraamp filatamnaan marii waliigalteef amma itti jiran kana karaatti hambisaan sodaatti. Pireezidantii Ameerikaa Joo Baayiden jalatti Iraan waliin mariin alkallattiin kan bobbaate yoo ta'u sun akkamitti gara bulchiinsa Haarisitti ta'uu danda'utti akka darbuu ammallee ifaa miti. Haaris torban darbe yaa'ii biyyoolessaa dimokiraatotaa irratti haasawaa taasisaniin Iraanii fi shororkeessitoota Iraaniin deeggaraman irraa humna keenyaa fi dantaa keenya ittisuudhaaf tarkaanfii barbaachisu kamiyyuu fudhachuu irraa yoomiyyuu duubatti hin jennu kan jedhu erga walitti dhufanii mari'annaan labsame booda ta'uun isaa marii wal amantaa irratti bu'uureffate taasisuufis gufuu guddaa ta'u. Pireezidantii gidduutti taasifame irratti ministeerri dhimma alaa duraanii Mohammad Javad Zariif kan Iraan waliigaltee barkum 2015 irratti akka ga'amu gargaaranidha. Walga'icha booda Mohammad Javad Zariif ergaa toora miidiyaa dijitaalaa irratti dabarsaniin kanaan dura haala caasaa kaabinee irratti ifatti aangoo gadhiisuu isaanii booda bulchiinsa Pezeshkiyan keessatti itti aanaa pireezidantii ta'uudhaan tajaajiluu isaanii itti fufuu dubbataniiru. Namoonni bara sanaa adeemsa waliigaltee keessa turan milkaa'ina fuulduraatiifis shoora olaanaa ni qabaatu. Haalli siyaasaa baha giddu galeessaa sadarkaa ammarra jiruun furmaata aara galfii fi waaraan hin dhufu taanaan gaaggaama lubbuu diggumsa qabeenya irra taree waraana biyyoota hedduu kallattiidhaan hirmaachisutti ce'uun isaa hin ooluun xiinxalame. Qaxanaa waraana haaloon itti gaggeeffamutti mariidhaan furmaata soquun godaannisa kanaan dura haquu baatus nageenya lammiileef gara marii fi araaraatti fiduun waan filannoo qabu miti. Torbee achaantu bulchiinsi Ameerikaa Iraan filannoo Ameerikaa haleellaa saayibariin jeequudhaaf akka qophoofte odeeffannoo argadheera jechuudhaan hubachiisuun miidiyaaleen gabaasa isaaniitiin yaadachiisaniiru. Gambirootiin waraana Israa'eel fi Iraan gidduu seentiin akka malee sodaattame ture. Pentaagan ibsa kanaan dura baaseen Israa'eel haleellaa kamuu irraa ittisuudhaaf qophii ta'uu beeksisee ture. Waliigaltee barkum 2015 haqamee booda waan hedduun Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumame.
waan kanaan dura ta'e maddiitti dhiisuudhaan nageenya addunyaaf wal hubatanii waliigaltee uumuu laata kan jedhu gaaffii fi yaaddoo qaamolee adda addaati. Ejensiin humna atoomikaa idila addunyaa tarkaanfii madaalawaa sadarkaa hundatti fudhatu gaaffileen garagaraa kan itti ka'u ta'uunis waliigalteewwan yeroo garagaraa taasifaman akka waaraadhaan hin milkoofne gufuu ta'een qeeqqama. Haalli siyaasaa addunyaa waraanni Gaazaa fi Yukireenitti gaggeeffamaa jiru mariin dhimma niikulara Iraan akka jalqabamuuf sababa alaa dhiibu akka ta'e xiinxalameera. Anadolu Middle East Monitor, Al Jazeera, The Conversation xiyyeeffannoo keenyaaf wabeeffanne. Jamtoota dhaggeeffattoota keenya xiyyeeffannoon keenya har'aa dhimma niikulara Iraan irratti kan fuulleeffate ture. Waan nu faana buutaniif isin galatoomfanna. Abbaan dabaree fi qopheessaan Aanxababuu Kabbadan ture. Horaa bulaa.